Era gifadha sagalee dara wanda. Irraan xara qabannaata. Xara gifannat. የመጨረሻ ሲዳሜ ማን ሲዳሜ ስርቢናን ሱን የአማሪካ ስርቢናቹ ሳዲ አቾ ስማ ወጂሪ ማርከ በሊደ ዱጋረቢ ሂኑማ ወላርገቴ ዶንሳ ሱን የመጨረሻ ሲዳሜ ማን ሲዳሜ ስርቢናን ሱን የአማሪካ ስርቢናቹ ሳዲ ለኪ ሲዳሜ ስርቢና ጀቹን አዳ ኦሮሞን ፈኬኛ ፊ ናኖ ወለጋቲ ኩምኩሜ ጀደማ ሚቲ ስታይሊን ዳንስ ናይስ በቃ እሺ ቆፈን በርባዴ ስማ ወዬ ke sabde diban to kik chabawato waliranu diban untuk konafato woman halima kara foda batu oto ajen biru urma sodan katu Hacaaluun yeroo jalqaba yeroo dhumaatiif jechuudha sagalee kana waraabee ture jechuudha sagaleen kun yeroo ammaa kana fuula miidiyaa hundumarraa deddeemaa jirti mee sagalee kanarra waa jennaa isinillee waajaa komantii jalatti yaada keessan barreessaa hacee yaadannoo haceetti torbaan kana akkuma beekamu jechuudha guyyaan waxabajjii 29 jechuudha yaadannoo hacee waan ta'eef mee hanga dhumatti viidiyoo kana ilaalaa namoonni chaanaala keenya faaraa taataniillee sabiskiraayibii godhaa akkasumallee yaada keessa komantii jalatti nuuf barreessaa daawwattoota keenya. Hojiin ceeku wallahi biyyoon sitti haa salphatu. Sidaamee sirbidaan sun amaariffaadhama maal jedheensi sidaamee dhugaa wanti sun na dhibee mee isin ni beektan yoo beektan mee komantii jalatti barreessaa mee usaa hin dhaggeeffanne sumaayyuu waan jedhu. Lakki sidaamee sirbina jechuun aadaa Oromoon fakkeenyaa fi naannoo Wallaggaatti kumkummee jedhama miti istaayiliin daansi. Naayis bakka ishii. Oh, amma naga anu video dhaggeeffanne dhugaa rabbi video dhaggeeffanne anu useetu bana akkuma argee video irratti isiniif waraabe sidaamee sirbina jechuun edaan fakkeenyaaf aadaa Oromoo okay akka aadaa Oromoo fakkeenyaaf amma akkuma dubbatamaa jiru Wallagga keessatti illee kumkummee buuna jedhanii fi akkasumallee shaggooyyee harargee keessatti shaggooyyee jedhamu jechuudha kanuma jechuudha walumaa galatti okay tifuuf kan barbaade sima wayye ke sabde diban to ke chabawato waliranu diban namoonni hedduun Hacaaluu Hundeessaa Boonsaa namni hin yaadannee fi namni yeroo jiini kun gahe waggaa waggaan namni isa hin yaadanne hin jiru jechuudha. Hacee ilma Hundeessaa Boonsaa namni hin jaallanne hin jiru. Dhiiga keenya ilma Oromtichaa sabboonticha silaa guyyaa akka har'aa kana jiraatee yookaan sabboontichi ilma Hundeessaa Boonsaa Hacaaluun sila waa jedha ture wanti nama gaddisiisu Hacaaluun guyyaa kana bilisummaa xiqqoos taatu yeroo ammaa dhufte tana arguu dhabuu fi yeroo amma keessa jirru kana hawaasni keenya garaagarana bittinnaa'ee haala kanaan gara Arsiitiinis gara Harargeetiinis uummanni keenya kana buqqa'ee daangatti qeerra ciisaa jiru kana silaa waa jedha ture Hacaaluun gaafa uummanni Harargee abdiilleen buqqise daangarraa nama dhaqee boo'e amantaan osoo hin ilaalin Hacaaluun nama kiristaanaati ummata musliimaa gaafa masjiidni isaanii gubatu gaafa agartee uummanni achirraa keessaf uummanni Harargee bakka sanirraa buqqa'e sun akka jirutti irra guddaan isaanii ummata musliimaati jechuudha. Garuu Haceen bira dhaabbatee imimmaan ofii buusee bira dhaabbatee boo'e waan qabuun gargaaree kan dhabellee sadaqaa itti kadhate akkasiin ummata ofii san kiisatee ture jechuudha. Bifa aartiitiinis wallee adda baasee gargaaree ture jechuudha. Hacaaluu Hundeessaa Boonsaa har'a biyyoon itti salphattuu inni addunyaarra hin jiru. Har'allee silaa gaafa uummanni Arsii Sikkoomandoo buqqa'u jechuudha silaan waa jedha ture Haceen akka artistoota ammaa kanatti afaan qabatee nama taa'uu miti. Imimmaan isaa akka bishaanitti lolaasaati dubbata silaa keessa isaatii fi gubbaa isalleetiin waa jedha ture. Garuu maal godhan lubbuu tasa baatuuf jedhee sirbeennuyyuu
lubbuun dhiiraa hin turtu guyyuma tokko darbitiin deebitu darbeera. Goonni immoo wal duubaan dhalata. Akka Haacaaluu Hundeessaa ganaa uummata Oromoo kana keessaa nuuf kenna malee jedhee yaadu. Hundaafuu garuu garaan haadhaa buburreedha jedhanii hojii waaqaan beekanii waaqni yoo nuuf kenne malee jechuudha. Hachuu koo silaa gisee kana jiraattee waa jette turte. Mee namoonni Hacee Hundeessaa yaadattan komentii jalatti Hacee jedhaatii barreessaa. Namoonni Haacaaluu Hundeessaa boonsaa jaallattan akka kootti jechuudha. Kanaafuu daawwattootaaf kabajamtoota keenya torbaan yaadannoo aartistii yookaan sabboonaa ilma sabaa Haacaaluu Hundeessaati jechuudha. Kanaafuu gama fuula sooshaal miidiyaa qabdanii hundumaanuu porofaayila godhatuu dandeessan jechuudha. Porofaayila godhatuun waan biraatii miti jechuudha. Yaadannoo isaati jechuudha, waan biraa osoo hin taane. Yaadannoo isaatiif torbaan kun torbaan Haacaaluu Hundeessaati. Guyyaa 4 tafe na fakkaate har'a guyyaan 20 yeroon viidiyoo kana isiniif waraabaa jiru guyyaa 25 jirra. Kanaafuu guyyaa 29 guyyaa yaadannoo isaati jechuudha. Namoonni baay'een irratti hirmaatee akkasumallee faawundeeshiniin maqaa isaatiin hojjetamellee aartistoota hedduutu qaadhimamee jira. Kanaafuu eenyu akka bara kana mo'atee fudhatullee kan arginu tahaa jechuudha. Haacaaluun saba isaatiif qaaliidha. Akkasumallee gaarummaa isaa saba Oromootii miti. Diinni nuuni beeka jechuudha. Diinni nuuni beeka. Kanaaf immoo silaa kan du'e waan hin deebineef Rabbi nama akka Haacaaluu Hundeessaa artistoota keenya keessallee otoo nuu kennee nan hawwa ture. Garuu artistoonni keenya cinaa Haacaaluutu nama ga'u nan dhabe jechuudha barbaadeeti. Xiqqoo silaan waan ta'ellee ta'u Andaalam Goosaa ittiin dhiyaata jedhee yaada ture. Isallee dhabamsiisanii. Sagaleen isaa tun maal isin dhageessisifti? Dhugaa Rabbi irraan xara gabannaati jedhu kana maaltu isin dhagahama? Mee sagalee tana dhaggeeffadhaa billaa aleek. irraan xara gabannaata. Xara gibannaat. የመጨረሻ yeroo meeqan irra deebi'ee kolfe sagalee tanatti dhugaa Rabbi yeroo meeqan irra deebi'ee kolfe jechuudha. Sagalee booyaa nama boonsiftu sagaleen tun irraan xara gabannaati jeen innillee dhaggeeffadhaa sagalee tana wallahi irraan xara gabannaata. Xara gibannaat. የመጨረሻ ሲዳሜ ስርቢናን ሱን የአማሪካ ስርቢነችው ሳቲ አcho sima hojii remarkableedha dhugaa Rabbi. Inuma wal argate iddoonsaa sun. ሲዳሜ ስርቢናን ሱን የአማሪካ ስርቢነችው ሳቲ Haacaaluu Hundeessaa boonsaa ilma sabaa sagalee kiloolee sagalee nama hawwatu yaada nama hawwatu yaada mo'ataa yaada beekumsaan guutame sigalee yaada bilchaataa yeroo hunda dogoggora tokko Haacaaluu Hundeessarraa hamma inni jiru argitee yoo beekte asimi silaa gaafa uummanni walloo galee akkanatti jimlaan akkas ta'u yeroo ammaa kanallee itti jiramu kana silaa waa jedha ture gaafa arsiin akkana buqqaatu uummanni arsii akkanatti buqqa'u waa jedhama ture silaa waa'ee Haacaaluu Hundeessaa silaa sigalee waan biraa yoo dadhabe qaamaan dhaqee keessa dhaqee viidiyoo hawaasa kanaa addunyaatti argisiisa ture silaa gaafa uummanni Harargee akkanatti buqqa'u waa jedha ture silaa waan biraa yoo dadhabe sanillee qaamaan keessa dhaqee viidiyoo waraabee addunyaa argisiisa ture silaa yoo waan biraa dadhabe wanni inni jedhu immoo hedduutu jira beeki irra dhuman siime yoo waan biraa dadhabee jechuu kiyya irra dhuma hundaafuu acoo biyyeen salphattuu daawwattoota keenyaa maatii isaallee egaa silaa bara baraan yaadatamuun isaa waan hafa qabu miti maatii isaa qofa osoo hin taane kan gaddu hawaasa Oromoo sabaa sablammoota hunda hawaasa Oromoo bichaa osoo hin taane Haacaaluu akka Itoophiyaattuu namni du'a isaa hin gaddin bineensa yoo ta'e malee hin jira jedhee yaadu bineensa keessa illee yoo gartee yoo sheexaana ta'e malee bineensa alaatu Haacaaluu Hundeessaa ni jaallata jechuudha dhugaa Rabbi namni isaaf hin gaddin
hin jira jedhee yaadu Itoophiyaa keessa. Akkasumallee kan du'a isaa hawwuleen diinni isaa ni jiraata. Hamaan hin dhabamu waan ta'eef bara baraan yaadatama sammuu uummata Oromoo keessaa. Kanaaf yoon itti salphattu jechaa daawwattoota keenya